qabsoo Oromoo keessatti warra naqarsaatu jira. Warra jibbaa Islaamaa qabuutu qabsoo Oromoo keessa jira. Duris ture arras ni jiran edana huno halkan gizee viidiyoon kun gallakkifamus ni jiran gariin yoo fedhe viidiyoo kana laalu jira. Warri kun warra waan isaan ja'an malee tabiroon taane tammoo akka malee waa hundaa ol Islaama Itoophiyaa jibban, Islaama guutuu jibban, Islaama Itoophiyaa jibban, keessatti immoo Islaama Oromoo jibban. Jarri kun amaloota hedduu qaba. Amaloota isaaniitiin takka takka fataffatee si himaa yookaan shaayii yookaan buna qabadhuu taa'e booda kana viidiyoo dheeraa ilaaluu ifattan jaanii akkuma addunyaattu an shaayii naa wayya hogguu akkuma jiru bunaan waliin gallu an takkaa buna dhugeen beeku immoo bunni ikonomii teenya adeera shaayii wajji. Ni eegallaa ayyee. Finxaaleeyyiin tun amalli isaan qaban keessaa tokkoffaan isaan qofaatu Oromoo qulqullu bakka. Isaan ummata qulqulluudha. Nuti immoo warri biroo Oromoo Muslimaatu maqaarra laxxafan. Aboo tanneen orgobbaa bahaa Oromiyaa qubatte. Tanneen silxee jimma galtee Oromoo ifiin jettu. Tanneen Somaalee Harargeetu Oromoo ifiin jaa liya sharaf anaaf ulfinaaf kabaja. Ummata haafizoota miliyoon takkaa ol qabu keessaa osoo Rabbi achii na baase waa takka wanni naaruun jiruan. Immoo Oromoo godheen na uume Rabbiin hin jibbu waan inni irra godhee na uume illee ummata kiyyaafis hagan danda'u dalaguun ijaala dalaguutti hin jirallee. Amalli isaan qabanii ifii qulqulluu nama biroo daakuudha. Isin maarroo Sidaamaa Oromoon dhalatte maarriyyoo Amaara Walloo Daseerraa dhuftee maarroo ifiin jettu kana amalli isaanii katakkaffa. Ifi immoo qulqulluu if godhan immoo beeki ka irra nama gaafachiisu isaanii dhiini isaanii likkitti Oromoo ta'uu yoo suuta laalle ka irra nama gaafachiisu warra isaan komatan kanarra isaanuma mataa isaaniiti. Immoo akkuma warri saayikooloojii jiru waan takka akka ittiin komatamne yoo barbaadde dafii namaan komadhu. Ammas amalli finxaalii tanaa halammaffaa amala akka ortoo Amaaraa qaban. Nuutu isinii beekaa bakka. Loqoda kanuti keenyarraa haasa'uu qabdanii kanuti jennerra. Akkaataan aadaa nuutu isinii beekaadha. Nuutu isinii beekaa waa hunda keessatti. Akkaataan qabsootis akka nuti jenneedha. Akkaataan marreetis akkana ta'uu qaba. Nuu isinii beekaa kana amalli isaanii. Amala isaanii hasadaffaati. Oromoo gandaan hin qoodinaa. Oromoon gandaan hin qoodamtu yaada. Islaamummaa immoo gandaa fi aradda qooduu fedhan. Jarri kun jechuudha. Oromoof qabsaa'una jaanii jibbaa Islaamaa namni akka isaanii qabu hin jiru. Alla Oromoo gandaan hin qoodinaa. Oromoon takkaa jaan. Ifi immoo Muslima akkam godhan. Kanneen Muslima silxee markaatoo qabattee asii maarroo akkoo maarree ishee maarree jaa. Adeera markaatootti gibira kafalu jiran maaltu siin geeti? Ta'e qofaa biiti? Maali jirtasa? Bakki tun fayyaa ni qabdi. Amantiin Oromoo gandaan hin qoodinaa jaan Muslima immoo ni qoodan. Tanneen silxee maarree tanneen ummata Guraagee biyya teenya dhuftee maarree jaanii ilaal. Muslimuma kanarraa ka Guraagee ni arrabsan ka Oromoo immoo namaan nurra duula jaanii hin tuqan. Duba an ganda ganna deebistaa miseensi kiyya biliyeena 2. Muslimni addunyaa biliyeena 2 gizee akkana adda babaastu maal itti feeteeti tanneen silxee tanneen maarroo gizee hedduu. Teetii tokkummaa feeta Muslima immoo maqaatti baastee diiguu feeta. Inumaa gariin isaanii Muslima dammeeffata. Guraagoonni biyya keenya handhuura keenya dhufanii qabeenya dalagatanii nuti maan dalaganne ati? Asii hiranii mana dhufanii gibira kafalutti hin jiru jarri kun seera kamtu dhorke? Egaa seeraan bulla malee ilaalcha kee haqarshi 3 kanaan hin bullu bara. Ilaalcha jalee karta akka naman geessine kanaan hin bullu nuti. Seera kamtu dhorke jara kana dalagachuu biyya isaanii keessatti Itoophiyaa keessatti bakkuma fedhan dhaqanii jibbaadha. Adda qooduu feeteeti. Kabiroo amala jara kanaa fataffataatiin isinii dhufa wajjaa jiraannu. Amalli isaanii kabiroo adeera kiyyaa. Amalli isaanii kabiroo namni tokko amala jarri kun qaburraa jarri Muslima jibbu ka qabsoo Oromoo keessa jiru kun
amala isaanirraa yoo namni tokko haasawa isaa keessatti afaan ingiliffaa make namni influence ta'ee yookaan bakki inni ganamuu oolu yookaan wanni inni hogguu dubbisu isarra dhiibbaa fidee afaan biroo fayyadamuu ni mala haasawa keessatti normaala kun normaala jechi yoo kunu afaan oromootiin miti hundaafuu yoo namni tokko haasawa isaa keessatti afaan ingiliffaa make Allah hayyuu keenya PhD maarroo hayyuu keenya manaamin jaa yoommoo namni haasawa isaa keessatti afaan arabaa make tanneen garadii arabaa maal akkana jaa amalli isaanii kabiroo kana yoo afaan ingiliffaa makame ati amma wanni barbaadde afaan oromootti afaan biroo makamuun miti kasi lolchiisu jiru araba kana jibbita islaamummaa jibbita waan ta'eef amalli biroo ka jarri summiin kun qabu naqarsaa qabsoo oromoo warra ta'e warra jibbaan islaamaa mataa nyaate yoo namni sha'aa'ira islaamaa mul'isuuf mudawwara uffate yookaan jalabiyaa uffate huccuu aadaa arabaa maarre yaani lolan ifintaatanii iftahuu qabdan isin ma iftahuu na himtaadeera bakkituun fayyaasi qabdi iftahuu ana himtaati ana kaakaakoo kiyyaa rigame ana ka 87 calanqoorra cafacafee gatame na himtaan iftahuu na himtaa ana ka harkaa fi harmirraa murame egaa maal na himu jirtasa qubeetti qatamu jirtu ana abboce ana sa'a namni dukkana keessa jiru biyyoota irra deddeemee addunyaa tana biyyoota akka takka irra deemee istiraateejii qabsoo yookaan muuxannoo fudhatee biyya tanatti ka hojiirra hiikuu ture ana maal na himtasa iftahuu na himta ana naasirraa usee bar tanaaf matarra na baate laa nuusirraa usee tokkummaa jecha tanaaf matarra nu baate warri kun warra tokkummaa oromoo diigu warra jibbaan ummataa isaa macheessite garee akkasiitii jira jechuudha. Kabiroo aadaa arabaa jaan yoo namni tokko mudoggora uffate ifi immoo jiinsii uffata. Abbaa gadaa kamtu jiinsii uffachuu ture adeeroo maal taate? Hayyuu kamtu jiinsii uffata jiinsiin huccuu aadaa oromooti. Ifi suufa uffataati muslimni gizee mudawwara uffate huccuu aadaa arabaa dhiisaa jaa ati suufni firraa qabdu huccuu aadaa oromooti abbaa gadaa gujii kamtu suufaan isaa murtii kan nu garre nuti huccuu aadaa oromoo firraa qabdaati jibbaa islaamaa qabda immoo waan takka jala sararee sittane waa takkam fiddu muslimni osoo waa ta'e 1270 yakunu amlaak namni jaamu eega Solomonic dynasty deebisirraa eegalee haga 1974 haga Haile Sillaaseetti amad 700 oliif sirni dhufu hundi musliimoota akka sijaaraa riguu ture sijaaraa lafa darbaniiti akka rigan gaafa suumaan taane muslimni ammaan walakka population Itoophiyaati amma humaana godhuu hin dandeessu silaa gaafas ture haa si dabare haa jira si dabare amma wata kana godhuu hin dandeessu jibbaan jarri kun qabu tokkummaa oromoo warra cabsu warra kanaa kanneen aadaa arabaatiin deemanii garadii arabaa hidhii walit jajallisaa oli wata akkam fiddu garadii maal afaan walit jajallisaa oli arabni GDPdhaan si caala ikoonomiin teetiif tasaa walitti hin dhuftu. GDP biyya arabaa biroo dhiisuu Suudii qofa akka fakkeenyatti haa fudhannu Saudi Arabiyaan qofti GDP'n si qaamataa takka $2 trillion walitti hin dhuftan jechuudha. Arabni humna nama barateetiin si caala. Namni baratiin Suuduma keessa fagoon dhaqeen % 5 gati. Arabni nyaataa dhugaatiin si caala. Arabni fagoon dhaqeen amma nyaataa dhugaatii beelatiif irra beeka Arabni garii akka Qaataarii fi Imaaraat beela waan jaamu kana tiif irra beeka. Nageenyaan si caala. Akkana hoggannu biitii Arabaa hundi nagee qabdii miti. Warra nama tuqe kanarraa inaasoo jiramanii. Yoo akkuma birootitti illee akka ati feetutti illee waan si dhufe hubbaa miilaatiin si caala. Ati takka alamu waancaa agartee beektu inni 7 firmaatee beeka. Kanaafuu nama namarra guddaadhaa ikoonomiin nama namarra guddaa irraa baratan malee arrabsanii hidhii waliin jajallisanii hin arrabsan irraa baratan. Hundaafuu feetu arrabsi feeturraa baradhu wanni takkittiin jalasii sararu qofti waa takka nu godhuu hin dandeessu.
silaa duune gaafa dur ture. Gaafa amdasi'oon sila amdasi'oon kun akkanumas subii lafaa ka'eeti arramee mootummoota islaamaa kanan xaragajee gasiibee xaragee gala silaa gaafas dhumna silaa dhumne jechuudha. Biroo ammas amalli isaanii ifi namummaa humanity maarree UNICEF World Food Program maal ummata beelawee minaamin jajjaanii George Floyd gurbaa Ameerikaa poolisni adrees wajji jirra fa'aa jaanii proofaayilarra kaayatan obboleeyyan keenya immoo gizee warra Filistiin deeggaran obboleeyyan Oromiyaan dhumee yoom deeggartee Filistiin deeggarta ma khaanis obboleessa kiyyaa deeroo waan hin deeggaru ati naanimtu anaa fedhe deeggara taa akka durarratti lammaffaarratti kana deeggaruun dhiisneen kiyya dhiiga kiyya kuni Oromoo khaanis obboleessa kiyya ka Islaamaati obbolummaa dhiigaatii ol obbolummaa wajji qabna. Ammas amala akka ortoo amaaraa qaban waan deeggarus isaantu nuu hima loqotatti fayyadamnus isaantu nuu baasa wanni hundi waan nuti jenne malee hin ta'uudha. Waan feene deeggarra deebiin ani isaanii qabu takka qofa jara kanaaf. Maa akkana taatan isin maarree gara Arabaa isin Oromoo maarree isin maarree deebiin tiyya maali beeytanii baga. Qubee afur qofa deebiin teenya isiniif isinii hojii isaa dheeraa qabu baga maal na goota jibbaateetii fi miqqanyummaatii tanaa wajji du'i malee wata akkanan gootu muutuu biqeefikum. Hundaafuu dhumarratti obboleeyyan kiyya muslimaatii wannin jedhu jarri kun ummata adda qooduuf waa hedduu dalaga. Tokkummaa Oromoo warra diiguun beekame jarri jibbaa Islaamaa qabu kun. Tanaafuu namni ummata akkanaa ilaalcha akkanaatirraa ifaa eeguun dhaamsa obbolummaati. Hedduu nu galatooma. Shukran. Salaamu alaikum. Torbaan dhufu wal garra. Dhumee jira.